Shabaka bilaash kana osoo quufamee silaanii quufna ture garuu akkam quufne kan nu godhe keessaa appilikeeshinii tokko hogguu xiqqishoo dalagan achii booda dhaabbatanii kan biraa dhufuudhaan yeroo hedduu appilikeeshinoota garaagaraa gannu buusisaa oolu. Jaalanneeti miti. Nuufis dirqama ta'uu inninis immoo abdeet ifu godhaa deemuu fi kun hundinuu isaaniifis hojiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isin jecha hordoftoota Gadaa Ooroo. Arraa sagaleen koo diif kafa yookaan utaalloon jira waan ta'eef mungkin isin turuu dhabuu mala. Appilikeeshinii haarawaa tokko qabadeen dhufe inninis yeroo hundaa hoggaa appilikeeshinootaan hojjenna jee isinitti himin jiru waan ta'eef appilikeeshiniin kun keessaan bahu akka haaneetii miti. Kun keessaa bahu siitutti deeffata. Inni kun garuu keessaan bahu. Gaafa inni dhaabbatu garuu ani hin beeku. Kanaafuu mee appilikeeshiniin kun inni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaallee achi booda itti deebina waan ta'eef miidiyaa keessan kan akkaan jaalattan miidiyaa ammaan tana ammayyaawaa jiru jechuudha. Kan ammayyaa namni hundirra irratti beekamu TikTok. Isa seennee hojii isaa dura laallee achi booda deebinee isa laallaa. Liivii isa kanaa dura irra guddaa wanni appilikeeshiniin dalagsisuu hin dandeenye liivii waan ta'eef liivii ilaallee ogguu liivii ilaallee booda liivii dalaguusaa erga hubattanii biraa yaana. YouTube's dheenyee ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin namni itti hojjetu Feesbuukii fi YouTube. Feesbuukni lassi miti YouTube fi akkasuma TikTok baay'inaan akka hojjechaa jiru ni gartan hordoftoonni tiyya kabajamoo fakkeenyaaf yoonii fi chaanala Gadaa Ooroodhaa bira kan dhuftan taate viidiyoo tan hogguu dhageeffattan laayik godhuu hedduu na jajjabeessaa jirtan waan ta'eef akkuma san itti fufaa viidiyoonni kun ammallee appilikeeshinii asii olitti argaman lamaan kun ni hojjeta. Osuma jennu immoo kunis haarawaa waan ta'eef haara kanaas irraa fayyadamaa kunis guyyaa inni hote haani dhufa waan ta'eef hin rakkatinaa jecha mee keessaa baanii appilikeeshinii kana eessa akka jiruu fi akkamitti akka hojjetu waliin ilaalla. Appilikeeshiniin kun inni kana hin dhabdan jechaadha. Ammoo teelegiraama keessa leettanii diip kireeshinii waan hin beekneef jecha namni keenya irra guddaa diip kireeshinii hajuu kana hin fedhuuna fakkaata. Diip kireeshinii jechuun viidiyoo gara duubaatti waan maxxansanii viidiyoo YouTube jechuudha. Amma san bira kunnee teelegiraama seentaniituma kallattiidhaan gabbuufachuudhaaf teelegiraama seentanii teelegiraamni Gadaa Ooroodhaa chaanaalli duraa waan badee jiruuf haara waan bane fakkeenyaaf asirra dhuftanii Gadaa Ooroo yoo nufi sarchi gootaniif Gadaa Oorootu ni argitanii. Amma isa qofaan jalatti maxxansee jiru waan ta'eef liinkii tana tokko godhuutaan kallattumaan weebsaayitii ani hin qabu waan ta'eef kallattumaan asiin open jettanii gabbuufattan yoo nufi qabaattan warra qabdu qabdan ammoo serferiin isaa waan biraa tokkollee miti. Serferiin isaa hanquma kana qabaa. Warreen ammoo sawaa fi moobaayilii na gaafachaa jirtan keessumaa moobaayiliin dhaabbattee jirti amma yoo nufi ni jira jenees numa soban malee ammaaf hin jiru. Sawaan appilikeeshina tokko tokko irratti ni hojjeta. Kasawaatis qabadhee isiniif dhiyaadha. Gara guyyaa gara boodaatti qabadhee isiniif dhiyaadha waan ta'eef ni eeggattanii garuu moobaayiliin ammaaf dhaabbatee jira. Appilikeeshiniin kun ammaan tana oof ta'ee jira. Oof hogguu ta'e kana ni hojjetamu hin hojjetu. Hanjuu irra deebinee viidiyoota miidiyaa ammaan tana ilaalle kanarratti hogguu dhoofne ni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaallee achi booda bira dabarra. Fakkeenyaaf amma numa mara malee hin hojjetu jechuudha TikTokii oof godhee waan hin jiru jecha. Lama deddeebinee ammaasuu YouTube reefuun tan ni hojjeta amma tan ni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaallee YouTube ni mara malee ni hun ibsu akkasuma deebinee amma itti bannee halaalloo appilikeeshiniin kun isaan akkaan hojjechaa jiru kan isin garsiisuu fi hordoftoota tiyya warreen hin dalagu jettan akka dalagu isin garsiisuuf malee waan biraati miti. Zeen kan ammoo gara gubbaa ni argitan jechaadha. Zeen firiin inni tokkuma jira waan isa rakkisuu miti gara jalaa kanatti gabbuutanii hogguu isarra dhawattan on godhuu qofa isinillee hin cinquu on ta'ee jira hojjechaa jira jechuudha. Sa'aatiidhaaf kanaan isin hin cinqu waan ta'eef mee duuba deebinee YouTube reefuun tana maraa'u haalaaloo
hojjetee jira. Akka fakkeenyaaf viidiyoo irra dheetiin isin garsiisa. Hojjetee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hordoftoonni yaa warreen diipkireeshiniin beekne waliif jiraatan diipkireeshinii jechuun viidiyoo tana gara jalaatti qara xiyya kana hogguu gadhooytee waan hogguu garagalchitee amma asitti telegiraamii fi feesbuukaa jira. Feesbuukaa yoo ifirra dhooytan feesbuukaa kanaan dhuftanii naqunnamuu hin dandeessaa waan isin dhibeef. Garuu hordoftoonni kabajamoo dhiyeenya kana galatoomaa laayikii hedduu godhaa jirtanii. Namni nama galateeffannee rabbi isin galateeffatu waan ta'eef hedduu galatoomaa isiniin jechaadha. Warreen ammoo karaa kanaa dhuftan ammallee itti jabaadhaa laayik godhuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu viidiyoo kanarraa fayyadamaa ta'a nagayannaaf oola.